Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarra jirtu ismin jenne jirra hordoftoota abdiitu warra taatan hundi keessanuu baga nagaan jiraattanii wayyaa harka fane jenne jirra. Viidiyoo kana subscribe, like, share gochuudhaan namoota biroo akka qaqqabu gochaa isin jira. Barnoonni har'a qabadhee dhufee barnoota waa'ee STEM yaardii ilaallatuudha. Asiin duras barnoota waa'ee STEM yaardii hojjedheen ture. Garuu afaaniin irratti dubbadheen jiru sagaleedhaan hin dubbanne viidiyoo koo waraabee isin gaddise jechuudha. Kanaafuu namoonni hedduun na gaafataa jirtu nuuf hin galle sagalee maaf hin dubbattu namoota hedduutu jedhaa jira. Kanaafuu asirratti xiqqoo isii akkamitti akka STEM yaardii laayivii seenuu isin arge sirreessitanii laayivii ittiin seentan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafi kan kana fakkaatan viidiyoo hedduu walitti qabee hojjedhee jira waan ta'eef barnoota yeroo darbee keessatti liinkii isaa descriptionii viidiyoo kanaa jala isiniif kaaya. Kan irra hafeen isarra seentanii sirriitti ilaaluu dandeettu. Yoo nuuf hin gallee jettan taate viidiyoo biraa hojjedhee isiniif dhufa jechuudha. Maaliifuu viidiyoon biraa hojjedhe sun sagalee hin qabu waan ta'eef namoonni hedduun keessaan dhuftanii na gaafataa jirtu. Kanaafi isa kana sirreessuudhaaf hundi keessanuu ni beektan jedhee yaada. Google Chrome keenya irra seennaa bakka sarchii kanarratti Google Chrome bakka sarchii irratti streamyard.com jennee barreessine isa kana turuu dhufa. Akka isa jalqaba jiru kanarratti okay jettan jechuudha. Streamyard isa jalqaba jiru kanarratti okay jettanii erga okay jettanii bootanii bakka achi keessaa baatanii booda gara fuula itti aanu kana isin fide jechuudha. Gara fuula itti aanu kana yoo isin fideetiin jedhe ammaa fi nu amma kareetu godhaan jirru waan ta'eef akkamitti akka sirreeffattan isin agarsiisaa waan ta'eef gara harka mirgaa irratti bakka xiyyaa isin agarsiisu kanarratti my account bakka jedhu jira. Isa kanarra account setting isa jedhu irratti okay jettu. Account setting irratti okay hojjettan gara isin dabarsa jechuudha. Gara miila jalaa irratti delete bakka jettu irratti delete isin klik gootu. Bakka xiyyaa isin agarsiisu kana jechuudha. Delete account bakka jedhamtu tanarratti ammallee yeroo tokkoof klik gootu jechuudha. Yeroo tokkoof yoo isin akkanatti yeroo tokkoof klik gootaniitiin jettan akkaawuntii kana delete gootanii banachuudhaaf delete erga goote koodiin sii dhufa imeelii kee irratti koodiin sii dhufa. Koodii san yookaan imeelii kan bilbila biraa irraa sii dhufuu danda'a yookaan bilbila irratti hojjetaa jirtu irraa sii dhufuu danda'a. Kanaafuu kooppii gootee fudhattaa jechuudha. Koodii sii dhufe san koodii delete ittiin gootu akkasii dhufu koodii sii erga jechuudha. Koodii sii dhufe san kooppii gootee asirra peesti goota jechuudha. Asirra erga peesti goote akkaawuntiin delete ta'ee jira jechuudha. Erga delete goote amma get started bakka jettu kana odumas keessaa hin baane irratti okay jettaa jechuudha. Amma asirratti wanti dogongoruu isin hin qabu. Sign up with Google hoo jettanii jettan koodii isin hin dhufne akkanuma isin seensisaa jechuudha. Kanaafuu bakka imeelii jettu jala kanarratti bakka imeelii jettu kanarratti imeelii ittiin seenuu barbaadan san barreessitu jechuudha. Wanti yeroo baay'ee namoonni hedduun dogongoraa jiru asirratti. Bakka kanatti imeelii barreessitu jechuudha. Bifa haaraa imeelii barreessitanii get login code bakka jettu irratti okay jettu. Amma dura delete gootanii amma login akka jettaniif koodii isin erga jechuudha bifa haaraa. Ammas Gmail keessan keessa deemtanii koodii san isiniif ergaa jechuudha. Koodii inni isiniif erge fudhattu jechuudha. Asirratti hin ilaaltu. Koodii lama jira. Tokkoffaan StreamYard delete account isa jedhu jalqabaa kuni kan haarawaan dhufee StreamYard login koodii isa jedhu kana isa kanas kooppii goonee fudhannaa jechuudha. Gmail keessan keessa galtanii kooppii gootanii fudhattu jechuudha. Erga kooppii gootanii fudhattanii kaatanii booda bakka koodii isin gaafate kanatti peesti gootu jechuudha. Koodii san ofii isaatiin login jedhaa jechuudha. Isin koodiitti guuttan kunoo garana isin dabarsa bifa haarawaan nu seensisaa jira jechuudha. Inni argitu jedhee yaada kun bifa haarawaan nu seensisaa jira jechuudha. Kanaafuu streaming bakka jettu irratti okay jettanii bifa haarawaan nu seensisaa jira waan ta'eef continue bakka jettu irratti okay jettanii jechuudha. Ammas isii jalqabaa tana stream bakka jettu irratti okay jettanii amma as dhuftanii wanti dogongoruu hin qabne destination bakka jettu kanarratti jechuudha.
destination bakka jettu tan irratti wanti isin dogongoruu hin qabne okay jettanii erga okay jettanii live kana feesbuukii peejii seenuu iddamoo guruppiidhaan seenuu iddamoo feesbuukiin seenuu iddamoo akka waa baay'ee isinii fida kanaaf isin yuutuubii waan ta'eef yuutuubii irratti okay jettanii akkaawuntii amma ittiin loogin jettanii seenta isinii fida sarratti okay jettu erga isarra okay jettanii miila jiratti kaansilii fi allahu bakka jettu jira allahu bakka jettu sarratti okay jettanii Right isinii godhee jira kun faaraan laayivii keessan mata duree barbaadda irra barreessuu dandeettanii bira galtanii jechuudha gara jalaatti gabbuutanii tamniilii laayivii keessanii barreeffachuu dandeettu kun faaraa isin seensisee jira akka barbaaddanitti amma laayivii keessan hojjechuu dandeettu jechuudha kanaaf barnoota biraatiin akka walitti deebinuutti nagaa turaa isiniin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh